Addunyaa jirti nageenya keenya isii waliin haa jiraatu oduu torbee kanaaf qabadan isinitti oduu waliin Jamal Tahiri Shawaa Bahaa Aanaa Boseetti haadha ijoollee torbaa dabalatee ajjechaan suukaneessaan namoota afur irratti raawwatamee fi buqqaatiin jiraattota dheekkamsa kan kaase oduu ijoo keenya torbeen kanaa isa jalqabaati. Shawaa Bahaa Aanaa Boseetti ajjechaan humnoota mootummaatiin maqaa ilma kee waraana bilisummaa Oromoo waliin nu waraanaa jira jedhuun haadha ijoollee torbaa kan taate adde Kuulii Hawaasii fi jiraattota irratti raawwatame dallansuu jabaa kan qaqqabsiise torbaan kana keessa ture. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Boseetti ganda gaarii nuraa jedhamutti haadha ijoollee torbaa kan taate adde Kuulii Hawaas dabalatee namoonni nagaa afur miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin haala suukaneessaa ta'een ajjeefamuu jiraattonni ragaa baniiti jiru. Maqaa namoota ajjeefanii lama Gadaa Godaanaa fi Boruu Baqqalaa akka ta'anis jiraattonni dubbisne himan. Ijoollee adde Kuulii Hawaas keessaa tokko kan ta'e maqaan isaa akka hin jedhamne kan gaafate adde Istaandaritti akka himetti haati isaa gaafa Onkoleessa 25/2023 mana ishee irraa qabamte gaafa Onkoleessa 29/2023 ganama namoota faana hidhaman lama waliin ajjeefamte argamu hime. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa qabamanii gara kaampii waraanaa Sogiddoo jedhamutti geessuu kan himu ilmi adde Kuulii kun erga jedhanii booda ilmaati nyaachiftee bobbaaftee waraana keenya irratti miidhaa fi ajjechaa geessaa jira jedhanii akka itti himan ibsa ilmi isaanii kun. Akkasumas hidhamuu harmee isaa adde Kuulii dura ganda isaanii keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti lolli cimaan geggeeffamaa akka ture ilma adde Kuulii kun. Jiraataan ganda kanaa biraan akka maqaan isaa hin eeramne gaafa tokkos akka himetti namoonni sadii rasaasaan yoo ajjeefaman namni kan biraan manguddoon ganna 87 Tufaayidoo jedhaman rasaasa irraa lubbuun hafuun yeroo ammaa magaalaa Walaccitti keessatti wal'aanamaa akka jiran hima. Jiraataan kunis dabaluudhaan gaafa Onkoleessa 25 adde Kuulii fi namoota sadan to'annaa jala ooluu isaanii hordofuun jiraattonni ganda garii nuraa guutuun maatii 1900 miseensonni maatii 7000 ol miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin dirqisiifamnee ganda keenya irraa akka baanu taasifamne jedha. Fedhii keenya malee dirqamaan akka baanu taasifamne yookaan dinnu taate tarkaanfiin akka nurratti fudhatamu nutti himan jedha jiraataan kun. Yeroo ammaas kaampii waraana Sogiddoo fi bakka Caancoo jedhamu keessatti mana pilaastikii irraa hojjannee jiraachaa jirra jedha. Akkasumas sababa haala qilleensaa yeroo ammaatiin manneen pilaastikaa qilleensaa dandamachuu dadhabuun buqqaatonni sababa rakkoo nageenyaa kanaan buqqan haala rakkisaa keessummeessaa jiraachuu himaa jiraataan kun. Dabalataanis ajjechaa adde Kuulii fi namoota lamaan irratti raawwatame hordofuun haalli nageenya naannichaa hammaachuun jiraattonni gantichaa 25 ta'an yakka malee yeroo ammaa buufata poolisii Aanaa Boseet keessatti hidhamanii akka argaman himeeti jira. Hidhamtoonni kunniin maatii isaanii fi hiriyoota isaanii faana akka waliin quunnamne dhorkaan irraa kaa'amee akka jirus maddeen keenya naannichaa BBS'tti himan. Bulchiinsi gandichaas ta'e aanaa akkasuma mootummaan naannoo Oromiyaa taate kan ilaalchisee hanga ammaa waan jedheen qabu. Garuu ajjechaa namoota nagaa sadan irratti yaada kan kennan hoogganaan poolisii Aanaa Boseet obbo Muhammad Suufaa poolisiin waa'ee ajjechaa kanaa wanti beeku akka hin jirre hima. Ajjeefamuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti dhageenye kan jedhu hoogganaan poolisii Aanaa Boseet kun hamma qorannoodhaan adda bootti qaama kanatu ajjeese jennee dubbachuu hin dandeenyu jedhan. Guyyaa ajjechaan kun raawwatame irraa eegalee hanga ammaatti miidiyaa hawaasaa irratti ajjechaan adde Kuulii fi waayillan isaanii dheekkamsa guddaa dhageessisuu irratti argama. Fayyadamtoonni marsaalee hawaasummaa haqti harmee kanaa fi namoota yakka malee guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiranii akka ba'u gaafachuu irratti argamu. Aanaa Oromiyaa 50 keessatti hir'inni midhaan nyaataa mudachuu fi namoonni 1774 ol dhibee busaatiin qabamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Ochaan kan beeksise torban kana keessa ture. Oromiyaa aanota 50 keessatti rakkoon hir'ina nyaataa mudachuu fi tamsa'ina dhibee busaatiin namoonni 180 dhaabbanni deeggarsa namoomaa Ochaan kan beeksise torbee kana keessa ture. Ji'oota bitootessaa eeblaa fi caamsaa keessa bokkaan gaawwaan hin roobiniif oomishni waqtii arfaasaa gadi bu'uun gargaarsi midhaan nyaataa mootummaan taasisuu itti fufaa ta'uu dhabuun rakkoo midhaan nyaataa kan hammeessu Yuunaayitid Neeshinitti gabaasni Ochaan baasee addeesseeti jira. Namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan keessaa mootummaan namoota 148 ta'aniif gargaarsa nyaataa raabsuu eeruun namoota 916 ta'an godinaalee 20 keessa jiraatan marsaa lammaffaa raabsuuf karoora qabachuu eereeti jira. Haa ta'u malee hir'ina midhaan nyaataa fi rakkoo nyaata dabalataa irraa kan ka'e dhibeen hir'ina midhaan nyaataa wal qabatu parsantii 86.7 ga'u Ochaan beeksiseeti jira. Namoonni ji'a hagayyaa keessaa dhibee hir'ina nyaataatiin qabaman keessaa 21 ol kan ta'an dhibee hir'ina nyaataa ammaataatiin qabamanii wal'aanamaa jiraachuu dhaabbanni deeggarsa namoomaa Ochaan ibsa baasee ifoomseeti jira. Kana malees dhibeen akka koleeraa fi buusaa naannolee biyyattii garaagaraa keessatti mudachuu ibsi Ochaa eereeti jira. Naannoo Oromiyaatti namoota 1774 ji'oota waxabajjii hanga fulbaanaa gidduutti dhibee busaatiin qabaman keessaa lubbuun namoota 180 darbus Ochaan qorannoo geggeessaa ture mirkaneeffachuu eere. Akka gabaasa Ochaatti godina Wallagga Lixaa qofa keessatti namoonni 120 ol ta'an ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaa gidduutti dhibee kanaan qabamuu ibse. Sababa rakkoo nageenyaatiin hir'inni dhiyeessii qorichaa fi hojii dhaabuu buufataalee fayyaatiin wal qabatee wal'aansi fayyaa akka hin argamnes ta'uu eere. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa naannicha bobba'anis yeroo ammaa iddoonnatti keemikaala farra bookee busaa fi sodaa nageenyaa qaban himu. Yeroo ammaa sababa tamsa'ina dhibee busaa fi sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoowwan lixaa Oromiyaa akkasuma aanota godinaalee Oromiyaatiin mudatan qolachuuf dhaabbileen tola ooltummaa fi hawaasni Oromoo sadarkaa idil addunyaatti carraaqqii gochuu irratti argama.
Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken humnoonni Eertiraa guutummaa Itoophiyaa keessaa ba'uu qabu jechuun kana kekkachiisan torban kana keessa ture. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken akkuma torban darbe gamtaan Awurooppaa kekkachiise torbee kana humnoonni Eertiraa guutummaa Itoophiyaa lakkisanii akka ba'an gaafate. Antoonii Bilinken walitti bu'iinsi naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee biyyattii biraatti adeemaa jiru kan nageenya biyyattii dadhabsiisuu fi balaadhaaf saaxilu ta'uu yaadachiisuun humnoonni Eertiraa tasgabbii nageenya biyyattii keessatti akka hin dhufneef qooda olaanaa qabaachaa turanii jedhe. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa erga mallatteeffamee waggaa tokko booda humnoonni Eertiraa kaabaa fi kaaba baha Tigraay keessatti gandoota 52 dhuunfachuu fi yakka namoota ammaa taraa jiru jedha ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun. Waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallatteeffame waggaa tokkoffaa isaa ilaalchisuun ibsa kan kenne Antoonii Bilinken. Waliigalteen sun waraana suukaneessaa waggaa lamaaf ture kan namoota 100,000 lakkaaman ajjeesee fi kanneen miiliyoonota lakkaaman qe'ee isaanii irraa akka buqqaan dirqisiiseef xumura laateetii jira jedhe. Haa ta'u malee humnoonni adda bilisa uummata Tigraay hidhannoo meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkatanii humna idileetti makamuu yeroo eegalanitti Tigraayitti nagaa fi tasgabbii waaraa fiduuf tarkaanfiin dabalataa barbaachisaa ta'uu eeran. Humnoonni Eertiraas guutumatti naannoo Tigraay fi naannolee Itoophiyaa biroo keessaa faca'an keessaa ba'uu akka qaban akeekkachiisan. Akkasuma Itoophiyaas ta'ee Eertiraan wantoota waldhabdee kaasanii fi bal'isan irraa of qusachuu akka qabdu walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyoota ollaa hunda kabajuu qabdi jedhan. Waliigaltee Piriitooriyaa booda haalduree waliigaltee hedduunis osoo hojiitti kamiin lafa harkifachaa jiraachuu yeroo irratti aangoonni mootummaa yeroo naannoo Tigraay miidiyaa hawaasummaa irratti ibsuu irratti argamu. Dhimma kana irratti mootummaan biyya bulchaa hanga ammaatti ibsa laatee hin qabu. Imbaasonni fi ergamtoonni biyyoota kudhanii kanneen teessoo isaanii Finfinnee godhatan bu'aa waliigaltee nagaa jajuun waliigalteewwan hojiitti hiikaman duubatti harkifachuu ariitiin hojiirra akka oolan gaafatan. Waliigaltee nagaa fi dhukaasa dhaabuu akkuma jedhametti hojiirra ooluun nageenyi lammiilee biyyattii bakkatti akka deebi'uuf waliigalteewwan harkifatan hojiirra ooluu akka qaban akeekkachiisan. Ibsa waloo imbaasii fi ergamtoonni biyyoota akka Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Deenimaark, Niwuziilaand, Noorweey, Swiidinii fi Ingiliiz baasaniin waliigalteen Piriitooriyaa gama waraana mootummaa federaalaa fi loltoota Tigraay gidduu ture dhaabuu fi nagaa buusuu keessatti gahee qabaachuu ibsuun nageenya lammiilee waaressuuf hojiileen hafan dabalataan hojjetamuu akka qaban himan. Waraanni hiikkachuu sochii waraanaa dhaabuu deebisanii ijaaruu marii biyyaalessaa humnoota Eertiraa biyyattii keessaa baasuu fi lammiilee buqqaafaman deebisanii qubachiisuu haqaa ce'umsaa raggaasisuu fi badii raawwatameef itti gaafatamummaa mirkaneessuun hojiirra oolmaa waliigaltichaa ta'uu fi adda baasuun hojiilee ariitiin hojjetamuu qaban ta'uu ibsi waloo biyyootaa kun eereetti jira. Qaamoleen hundi waliigalticha guutumatti hojiirra akka oolchanii fi rakkoo jiru mariidhaan akka furan gaafannas jedhan. Hokkorri naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mul'atus dhiittaa mirgoota namoomaa naannolee keessatti mudachaa jiran ta'uu eeruun qaamoleen hidhatanii socho'an wal waraansa akka dhaaban yaamicha taasisaniiti jiru. Lammiileen nagaatiif eegumsi akka godhamu wal waraansi akka dhaabbatuuf mariin hunda ammatee gaggeeffamuun qaamolee hidhatanii socho'an jajjabeessinee gaafannaa jira ibsi waloo biyyoota kudhanii irraa laatame kun. Hojiin mootummaan buqqaasota dirqamaan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf taasisaa jiru buqqaasota kadhannaa daandii irraatiif akka saaxilaa jiru maddeen keenya naannichaa gabaasaa kan turan torban kana keessa ture. Buqqaatonni lixa Oromiyaa keessumattuu godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti argaman hojiin gargaarsa namoomaa sababa rakkoo nageenyaatiin danqamee waan jiruuf waggootaaf rakkoo namoomaa keessaa akka jiran kaasuun adeemsa mootummaan dirqamaan buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuuf taasisaa jiruun buqqaatonni kadhannaaf gara daandiitti akka ba'an taasisaa jiraachuu himan. Waldhabdeen humnoota mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akkasuma humnoota Alidilee naannoo Amaaraa Fannoo jedhamuun beekaman gidduutti gaggeeffamaa jiru. Jabaatee itti fufuun buqqaatiin naannichaa akka dabalu taasisuu danda'eeti jira. Buqqaatota kanneen keessaa buqqaatonni hedduun kanneen kanaa dura naannoo Sumaalee irraa buqqaan illee akka jiran kaasuun kanneen naannoo Sumaalee irraa qabeenya isaanii gatanii gara naannichaatti dhufuun jireenya haaraa jalqaban marsaa lammaffaaf buqqa'uun miira abdii kutannaatiin kadhannaaf daandiitti ba'aa akka jiran eeran. Sababa leellaa daangaa qaxxaamuriitiin namoonni nagaa qe'ee isaanii irraa buqqa'uun rakkoo hawaas dinagdee fi xiinsammuuf saaxilamaa jiraachuus eeran. Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee akka Abee Dongoroo, Agamsaa, Daartee, Jaardagaa akkasuma Wallagga Bahaa aanaalee akka Kiramuu, Angar Guutee fi Giddaa Ayyaanaa keessa jiraatan hedduu haala kanaan buqqa'uun ammas dirqamaan gara qe'ee nageenya hin jirreetti akka deebi'aniif dirqisiifamaa jiraachuutu himame. Akkasuma Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee fi godina Shawaa Kaabaa aanaa irratti rakkoolee wal fakkaataan jiraachuutu gabaafame. Akka qorannoon dhiyeenyaa dhaabbata gargaarsa namoomaa tokkoon qoratame agarsiisutti lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa afran keessaa namoonni gargaarsa tamaa barbaadan 753,674 ta'uu eereetti jira. Akka qorannoo kanaatti sadarkaa naannoo Oromiyaatti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan gara miliyoona 1.4 ta'uu fi godinaalee 11 aanaalee 96 kaampii buqqaatotaa 141 keessatti faca'anii argamus qorannoo taasiseen adda baafachuu eere. Kanneen keessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni 230,017 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi godina Wallagga Bahaa keessaa immoo namoonni 282,282 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu eere. Waraanni kun bu'uuraalee misoomaa kanneen akka manneen jireenyaa, manneen barnootaa, hospitaalotaa fi dhaabbilee tajaajila hawaasummaa hedduu irratti badii guddaa geessisu eereetti jira. Haaluma kanaan Horroo Guduruu Wallaggaatti buufataaleen fayyaa 52 saamuun 4 barbadeeffamuu hime. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa keessattis buufataaleen fayyaa 188 irratti miidhaan cimaan qaqqabu ibseetti jira.
oduu keenya torbee kana xumuraatiin koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti dubartoonni 200 ol ta'an humnoota hidhatan kanneen fannoo jedhamanii fi humnoota mootummaatiin gudeedamuu ibsaa torban kana baasee addeessetti jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waraana baatii adoolessaa irraa hanga ammaatti naannoo Amaaraa keessatti eegalee geggeeffamaa jiruun dubartoonni 200 humnoota hidhataniin gudeedamuu ibse. Naannoo Amaaraatti adoolessaa 2023 irraa eegalee godinaalee hunda keessaa waraanni meeshaa gurguddaa fi haleellaa dirooniin deeggaramee geggeeffamaa jiraachuu fi adeemsa kana keessatti namoonni nagaa hedduu ajjeefamuu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee addeessetti jira. Aanaaleen naannoo Amaaraa al tokkummaatti kan mootummaa jala yeroo biraa ammoo garee hidhattoota fannoo jedhamu jala turan kan jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa adeemsa waraanaa kana keessatti dubartoonni naannichaa 200 ol ta'an haala suukaneessaa fi doorsisaan gudeedamuu jedhe. Koomishiniin ibsa isaa keessatti gochoonni gudeeddii raawwataman hatattamaan qoratamee tarkaanfiin barbaachisaa fudhatamuu akka qabu yaadachise. Odeeffannoo dhaabbilee fayyaa naannichaa keessatti argaman irraa wabeeffateen adoolessaa 2023 kaasee yoo xiqqaate dubartoonni 200 ol gudeedamanii jiru kan jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Kana malees namoota sababa waraana kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaaman keessaa dubartootaa fi daa'imman gahee olaanaa qabaachuu ifamse. Akka ibsicha kanaatti jiraattonni sababa jeequmsaa yookiin walitti bu'iinsa irraan kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqaan haala yaaddessaa keessa jiru jedhe. Kana malees miseensonni qaama nageenyaa ajjechaa seeraan alaa raawwachaa akka jiran ibseeti jira. Akkasumas naannichatti sababa dabarsa mallaqaa irratti daangeffama kaameraa kan ka'e dhaabbileen tokko mindaa hojjettoota addaan kutus ibseeti jira. Addaan cituun mindaa ammoo jiraattonni rakkoo hawaasummaa fi nagdeetiif akka saaxilaman taasisuu eere. Dhaabbileen naannichatti hayyama addaa qaban irraa kanaaf iddoo walitti bu'iinsi jirutti tajaajila intarneetii fi bilbila addaan citus koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa addeesseeti jira. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsaa isaa kanaan humnoonni waraana irraa jiran namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffachuu akka hin qabne hubachiisuun mootummaan tajaajila hawaasummaa aadaa citee deebisee akka jalqabsiisus gaafateeti jira. Arere bona fenno, arere dale sharratia, afamura.